Kopike sirreeffadhu kophaa yaa jaallanii wareegamtoota hirraa funeetiin of laatanii guma jaallanii baafna dirqamaan urkaatanii fudhannee lollaa qawwee jabaduu dimboo beessaa madokee wallaanachaa obokoo wajjaabeessaa madokee wallaanachaa obokoo wajjaabeessaa. Jabadaya jalan qabsoo kan waliin mana baane dirqama Oromummaa si waliin falmaa yaane hiree keenya deeffannaa jabaannee falmaaf kaane bineensa adamsine nyaanne jiraannaa gumataa Oromiyaa galfata baannaa kaayorraatti cichine bilisa taanaa jabaduu yaa jaal qabsoo walababanaa jabaduu yaa jaal qabsoo walababanaa. Kopike sirreeffadhu kophaa yaa jaallanii wareegamtoota hirraa funeetiin of laatanii guma jaallanii baafna dirqamaan urkaatanii fudhannee lollaa qawwee jabaduu dimboo beessaa madokee wallaanachaa obokoo wajjaabeessaa madokee wallaanachaa obokoo wajjaabeessaa. Batala lola dunne kawalin dukaasine luluka lola hole falma ke jabeesine jabada ya jalanko kawada insalfifne imala hindomurre kayo badera gateetiif sarbaatiya sif madesera naegi adalabbi sifan kahera jabaduu yaa Oromoo yeroon ga'eera jabaduu yaa Oromoo yeroon ga'eera. Kopike sirreeffadhu kophaa yaa jaallanii wareegamtoota hirraa funeetiin of laatanii guma jaallanii baafna dirqamaan urkaatanii fudhannee lollaa qawwee jabaduu dimboo beessaa madokee wallaanachaa obokoo wajjaabeessaa madokee wallaanachaa obokoo wajjaabeessaa. Sime ada saba karakoonu kaamsite doorsisaa fi jaararraan kan ka'ee godaansifte aduun siifee fooftaha rakkattuu si'a oobsite aduun siifee fooftaha rakkattuu si'a oobsite
beela fide bullaalu dhiiga gootummaaf cobsaa wareegama yaadachaa kaayoodhaaf jechaan obsaa jaalanii sinti dhaamadha isantu kaayoof qorsaa jaalanii sinti dhaamadha isantu kaayoof qorsaa qophii kee sirreeffadhu qophaa'aa yaa jaalanii wareegamtoota hirraa funeetiin of laatanii guma jaalanii baafna dirqamaan urkaatanii fudhannee lollaa qawwee jabaduu dimboo beessaa madokee wallaanachaa obokoo wajjaabeessaa madokee wallaanachaa obokoo wajjaabeessaa. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kuni kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network akkuma beekamu Walabummaa News Network kanaan dura saatalaayitii irraa bahuudhaaf qophii kiyya xumuradhe jechaa ture yeroo ammaa kana immoo qophii isaa sana xumuratee saatalaayitii irratti argama warri qophii keenya kana daawwattan asumarraan gara saatalaayitiitiin warri biyya keessa jirtaniif akka sheerii gootanii warri biyya keessaa jiran daawwachaa waan jiraniif isinis immoo warri biyya alaa jirtan nu bira dhaabbadhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaa keessummaa qabadhee dhufee jira. Keessummaan keenya haaraa miti. Keessummaadhuma kanaan dura beektanii falmataa mirga dhala namaa Obboo Ittafaa Oroon qabadhee dhufe haala yeroo irratti waliin marii goona. Obboo Ittafaa Oroo baga nagaadhaan dhufte. Hedduu galatoomi Walabummaa akkasumas Walabummaa News Network ulfaadha. Ayyee galatoomii egaa kallattiidhumaan gara marii keenyatti dhufeena. Mariin keenya har'aa kan irraa eegallu haala viizaan hooggantoota olaanoo PP irratti qoqqobbii geggeeffamee fi akkasumatti biyyattii akka waliigalaa irratti gargaarsi akka irraa citu kan ibsa baafame quba qabda jedhee yaada sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jira. Kanaan wal qabatee biyyi kuni garamitti akka deemaa jirtu maal fakkaata? Namoonni waggaa 27 biyya sana bulchaa turan lakkii nu malee namni hin jiru yoo nuti asirraa buune biyyi kun hin diigamti kan jedhanii dhaadachaa turanii namoota baqatanii biyyaa bahan illee hamma biyya alaatti bilbilanii Ameerikaa miti jeneraala tokko na yaadadha bara 2016 yoo rabbi waaqatti illee ol baate waaqarraa illee gasii buusuu dandeenya jedhee nama wayitti dhaadachaa ture. Bifuma kanaan isaanis Ameerikaa sodaannu eenyuun iyyuu sodaannu otoo jedhanii hin badan. Warri amma jiran kunis immoo waanuma wal fakkaataa sana waan hojjechaa jiranii fi yeroo darbe waraana bilisummaa Oromoo irratti qoqqobbii shororkeessummaa irratti labsanii amma immoo addunyaan isin shororkeessaadha filannoon nagaan jiru. Isin addunyaa wajjiniin faallaa deemaa jirtu waan taataniif biyya sana keessaas bahuu hin dandeessani gargaarsi isinii godhamuu hin qabu kan jedhamu kaamee jira. Isa kanarratti Itoophiyaan nama miliyoona 110 qabattu taatee garamitti deemaa jirti? Maaltu biyya sana mudata? Keessattuu immoo maajooritiin uummata Oromooti. Uummanni Oromoo maal ta'a kan jedhu irratti yaada kee bal'isinu. Tole hedduu galatoomi Walabummaa. Egaa akkuma beekamu amma gidduu kana gara miidiyaalee addunyaatii fi hawaasni addunyaa gara Noorz Ameerikaa kana dabalatee akkasumas gara warra Awurooppaatii kanaan dura dhimma filannoolee ilaalchisee ibsi isaan baasaa turanii biyyittii sana keessatti impaayera Itoophiyaa ishee jedhamtu kana keessatti maal agarsiisaa?
wanti deemaa jirus akkuma argaa jirrutti maal fakkaata yoo jenne kufaatii biyya sanaati. Duraan dursa kan inni mul'isu kufaatii biyya sanaa fi olaantummaa mootummaan nafxanyaatiin ijaaramuudhaatiif tattaaffiitti jiru kana hagam akka inni addunyaa biratti fudhatama dhabee gaaffiin sabaaf sablammootaa qabsoon uummata Oromoo fi wareegamni qeerroof qarreen kanaan dura taasisee injifannoo amma fidee butamee sadarkaa inni irra ga'e kana addunyaan haga tokko hubattee miidhama dhiyeenya kana naannoo Tigraayitti mootummaan maqaa seera kabachiisuutiin jedhee ajjeechaa duguggaa sanyii uummata naannoo Tigraayitti irratti gaggeesse, saamicha qabeenyaa naannoo sana irratti gaggeesse, qabatamaatti addunyaan waan argitee fi mootummaan amma jiru kuni kana caalaa yoo umurii dheereffate gargaarsa addunyaarraa qabuun yoo kanarra yoo tarkaanfate yoo deeme biyya sana keessattuu namni nagaatti bahee galuudhaatiif sadarkaa sodaachisaarraa waan gahuusaa waan hubatanii fi harka keessaa baafachaa jiru jechuudha. Akkuma walii galaatti harka keessaa baafachuu qofaatoo hin taane aangawoonni biyya sana keessaa gara Ameerikaatti akka isaaniin imalle gara fuulduraatti egaa kuni ammaaf kan Ameerikaa qofaadha. Boru warri Awurooppaas bifuma kanaan deemu biyyoonni garaagaraa uggura viizaa aangawoota biyya sanaa fi amma kan Eertiraallee dabalateeti. Akka isaan hin sochoonee taasisuun suni bu'aa qabeessa ta'uu isaatii agarsiisa. Jarri kuni dinagdeen irraa citeera, dippiloomaasiin irraa citeera, ammatti viizaanis akkuma amma mul'atu kan irraa citeera. Waan biraanis akkasuma jaluma jalaatiin itti fufaa jechuudha. Kuni garamitti isaan deemsisaa yoo jenne egaa biyyi tokko haala akkasiitiin gaafa deemtu nageenyi biyya sana keessatti illee amma waan hin jirree fi qabatamaatti amma wanti ichiitii deemaa jiru mataan isaayyuu raayyaa ittisa biyyaa keessatti amma akkaataa himannaa mana murtii addunyaatti dhiyeeffamuu qabu jedhamee haala deemaa jiru sana keessatti nuyis keessatti himatamuu dandeenya waan jedhuun aangawoonni waraanaa raayyaa ittisa dhukaasa walitti bananii akka naannoo Tigraay keessatti illee wal ajjeesantu qabatamaatti jira. Mootumumti suniyyuu wanti inni itti abdatee kan hundumaa ittiin dhaadachaa ture waraana isaati. Amma garuu waraanumti isaayyuu walitti galagaleetti dhukaasa walitti banee wal ajjeesaa jira. Himatamuu mana murtii addunyaa sana jalaa bahuudhaatiif ani dirqama kana hin fudhadhu, ani dirqama kana hin fudhadhuutiin lola garaagaraa walitti bananiiti akkaataa kanaatiin jiru. Egaa akkuma walii galaatti addunyaan harka irraa kaastee fuula irraa naanneffattee eenyummaa mootummaa sanaa eenyummaa Abiyyi kanaan dura afaan tolee yaada garaagaraa dubbatee isa sanaatiin goomsa isa ture sana amma garuu kompiliitilii akka waan suni soba ta'e innis dandeettii sana akka hin qabne waan gorsaansa qofaan itti hime sana haasaa malee hojiitti waa hiikuu akka hin dandeenye. Namni kabajaa akka isa biratti akka hin qabne nagaan biyya sana keessatti erga inni gara kanaatti dhufee akka hin jirre inumaayyuu immoo sabumti tokko qofaan waan barbaadu achi keessatti ol baafachaa deemuu isaa waan argameef kana booddee umurii isaanii gabaabaadha jechuun barbaade. Egaa gabaabbachuu umurii isaa kana keessatti immoo warri mirga isaatiif falmachaa jiru keessumaa akka uummata Oromoo immoo kana keessatti maal argannaa qoonni keenya maalidha kana keessatti shoora akkamitti taphachuu qabnaa kan jedhu hojii manaasaa ta'eeti jira. Egaa yeroo kanatti xumuraa fi furmaata isaa immoo gara adeemsuma keessa hojiitiin waan argamu immoo ni ilaallaa jechuudha. Baay'ee galatoomi. Egaa qabsoon kun yeroo baay'ee uummanni keenya uummanni Oromoo keessattuu qabsaa'ee galma dhiifamaa fa'aa jedhanii yeroo ittiin uummata keenya goyoomsanii baruma 2018 yeroo lama uummanni Oromoo dogoggora guddaa dogoggora seenaa keessatti hin dagatamne kan godhedha. Tokko adda bilisummaa Oromoo Eertiraarraa gara biyyaatti gaafa galchan nuti qaamni sadaffaa keenya uummata qeerroodhaa jedhanii uummata biyyatti galchan. Inni lammataa eegaa addi bilisummaa Oromoo eega uummanni kan filatuu fi uummanni kara nagaadhaan qaama sadaffaa ta'ee kan hoogganu ta'e
jedhee biyyatti waraana qabu fudhatee kara nagaadhaan qabsoo goona jedhee galee ture. Isa kana keessatti amantummaadhaan galee jechuudha. Inni kan biraa eegii adda bilisummaa Oromoo biyya galee booda dogoggorri inni lammataa kan uumame adda bilisummaa Oromoo itti marsanii kara miidiyaatiin, kara propagandaatiin akkasumatti lafarratti waraana bilisummaa Oromoo irratti waraana banuudhaan kanaaf waraanni kun galuu qaba jedhanii dogoggora lammaffaa isa guddaa waraanni kun akka galuu hayyoota Oromoo fi abbootii gadaa Oromoo nuqalaatii waraanni kun nagaan haa bu'u kan jedhanii maanguddoota isaa fidan hedduutu ture jechuudha. Isa kanaaf biyyi kun akka ati amma sila kaastetti uummata Oromoodhaa fi sabaaf sablammii akka Oromootti cunqurfamee fi carraa guddaadhaa jette. Carraa kanatti uummanni Oromoo fayyadamuudhaaf qophiidha. Sabaaf sablammiinii fi uummanni Oromoo qaama qalbiidhaan wal dubbisee haala amma Ameerikaan itti deemaa jirtu kana keessatti shoora olaanaa fudhatee biyya kana dhuunfatee sabaaf sablammiidhaafis nagaa buusee uummata Oromoofis nagaa buusaa uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin dabalatee mee kana akkamitti ilaaltaa hammam qophiidha nuti kan jedhu irratti xiyyeeffadhuuti yoo mootummaan kun kan jigu ta'e akka Oromiyaa irratti hin jigne akka uummata keenya dinagdee keenya hin balleessine lubbuu saba keenya akka hin balleessine wanni godhamaa jiru maalidha gama Oromootiin kan jedhu irratti xiyyeeffadhuuti na ibsa nu godhe. Egaa akkuma walii galaatti yoo mootummaan kun sirni amma jiru kun yoo jige isa jedhu durii makaasee Oromoon qabsoon kan inni itti gochaa ture aangawoota barcumarraa gara barcumarratti jijjiiruu otoo hin taane sirna Oromoo ajjeesaa jiru, sirna Oromoo buqqisaa jiru, sirna Oromoo saamaa jiru kana jijjiiruu qabnaa jedheeti ideoloojiin yookaan siyaasni adda bilisummaa Oromoo gaggeessu sirna irratti kan xiyyeeffatedha. Qabsoon baroota darban kan hundumaa keessatti wareegamni kan inni baafamaa ture jechuudha. Ammas mootummaan kunii kufe jechuun yookaan abiyyi faa kufanii yookaan abiyyiin aangoo irraa kaasanii Ameerikaan isa kaastee yookaan nama biraa kaa'uu dandeessi hin beekamu maal akka isaan hojjetan maaliifi Ameerikaanis karaa biraatiin akka isheef ta'uttidha yeroo hundumaa waan isheen waa bixxillachuu barbaaddu malee yookaan akka Oromoon barbaadutti yookaan akkuma Amaarumti mataan isaa barbaadutti yookaan akka Tigreen barbaadutti yookaan akka sabni tokko barbaadutti miti akka isheef ta'utti waa keewwachuun amaluma isheeti. Haa ta'u garuu mootummaan kun gaafachii bakka kana kan gadhiisu yoo ta'e Oromoon akka Oromootti waan qabsaa'ee fi sagantaa siyaasaa lafaa qabu sana hojiitti hiikkachuudhaatiif adeemsi amma jiru kuni balballi isaa Oromoodhaatii fi dhibbaan dhibbatti banaa ta'uu qabaa jedheen amanaan. Isa ta'u kana keessatti hagam qophii qabnaa waan kana keessatti yoo jenne addunyaan yeroo hundumaa waa tokko ilaalti. Wanti nuti hin hubanne jechuudha. Addunyaan wanti isheen ilaaltu baay'ina uummataa ilaaltee hin beektu addunyaan. Jabina saba tokko ilaaltee hin beektu. Kan isheen ilaaltu yeroo hundumaa biyya kana yoo namatti ilaanne eenyutu biyya kana fuulduratti deemsisuu danda'a jettee kan isheen irratti xiyyeeffatu tokko humna waraanaa biyyi sun yookaan sabni sun achi keessatti qabudha. Amma shareholderiin biyya sana bulchuudhaatiif gara fuulduraatti dhufaa jedhamee kan yaadamu yoo ta'e warra humna qabu, warra qawwee qabu, warra boruu yoo biyya sana keessatti waatee humna qabu kanaatiin nageenya uummataa namatti qaama tiksuu danda'u. Qabeenya uummataa qaama tiksuu danda'u. Dippiloomaatota biyya sana keessatti qaama tiksuu danda'u. Uummanni nagaatti akkaataan itti ba'ee galuu danda'u irratti humna of ijaareedhaa jirutu kana keessatti qooda fudhataa jechuudha. Warra kana wajjinidha haasa'uu jechuudha. Amma karaa biraatiin yoo ilaalle otuma jaarmiyaa siyaasaa Oromoon akka Oromootti jaarmiyaa siyaasaa hedduudha qaba. Kan hojiitti jiru jira, kan hojiitti hin jirretu jira hedduun isaanii. Garuu addunyaan amma guyyuma tokko warra kana keessaati maalitti jirtu jettee miidiyaa addunyaa kanatti as baastee gaafattee hin beektu. Qophii keenya kanarraati madaaluu dandeenya. Gaafattee hin beektu. Getaachoo Raddaafaatiin bosona keessaatii waamtee gaafatti. Marroofaatiin bosona keessaatii waamtee gaafatti.
warri kan akka jaarmiyaa siyaasatti maalitti jirraa isa jedhu namni of gaafachuu danda'u qaba jechuudha. Qophiin keenya maal fakkaata? Addunyaan nu wajjin dhimma kanarratti nu wajjin haasa'uudhaatiif sadarkaa akkamiitti jirraa inni jedhu ammallee kanarra daran deemuu waan nu barbaachisu tokkotu mul'ata jechuudha. Kanaaf humnatu waan kana keessatti ijaarsa jabaa tokko, humna jabaa tokko, hoggansa jabaa tokko, siyaasa jabaa tokko gaafa qabaannudha kana keessatti addunyaan biyyi kuni sadarkaan amma isheen irra jirtu kuni sirnaan waan deemaa hin jirree fi amma booddee warra biyya kana keessatti bulchuudhaatiif qooda qabaachuu qabu jettee wanti isheen lafa keessu sana keessatti tarreeffamnee jirramoo hin jirru isa jedhu jabina ijaarsa nuti lafaatii qabnuu fi siyaasa keenyaa fi humna waraanaa nuti qabnu sanatu murteessaadha jechuudha. Warra kana keessaati akka ijaarsaatti ijaarsa qabnaa'u isa jedhu warra irratti hojjetutu beeka. Akka waraanaatti waraanni keenya jabaadha gara fuulduraatti deemee dhufee kana keessatti qooda fudhachuu hin danda'a isa jedhu kana kanuma hogganni waraanaa waan irra jiran yeroo adda addaattis waanuma dubbatan lafarratti qabatamaatti immoo waan isaan itti jiran isaan kan irraatti dubbachuu danda'anidha. Akka walii galaatti garuu sabaaf sablammoota warra amma jiran kanarraa fooyyee qabaa jedhamee wanti yaadamu warra Tigraay uummata Oromoo fi egaa yoo jiraatan warri Amaaraa gasilaafuu mootummaan kan keenya jedhanii mootummaa kana jalatti kufaniiru harka laataniiti isuma kan akka mootiitti mataatti baatanii deemaniiti saamicha nama ajjeesuun amma isaanumatu gaggeeffachaa jira waan ta'eef bifa kana keessatti immoo amma bifa jijjiirratanii dhufanii qooda kana keessaa fudhachuu danda'an immoo hin danda'anii isa jedhu waan gara fuuldura irratti kufaatii biyyattii kana booddee xumura isaanii irratti waan ilaalluudha natti fakkaata. Ani akkasittiin ilaala. Baay'ee galatoomii Ittafaa. Egaa akkuma beekamu wanti amma qophiin godhamaa jiru gama warra uummata Oromoo balleessuudhaaf sabaaf sablammii naannoon diigamuu qaba jedhanii warroota haasa'an keessaa yookaan immoo gurmuu of ijaaree jiru keessaa qophii isaan agarsiisaa jiranii jiddugala aadaa Oromoo Finfinnee keessaa balleessanii jiddugala naannoo galma Amaaraa magaalaa Finfinnee keessatti ijaaranii qopheessaa jiru. Qophiin kun akka fakkaatutti gara fuulduraatti magaalaa guddittii Amaaraa taatee argamuudhaaf deemti fakkaata Finfinneen. Inni kun maal fakkaata? Waan kana booda aangoon nu harka jira. Akka Oromiyaan magaalaa guddittiin Oromiyaadha jedhee uummanni Oromoo waggaa 20 waggaa 30 guutuu kan gaafachaa ture sanadha. Amma garuu faallaa sana kan Oromoo balleessanii qabeenya Oromoo naannoo Bahar Dar keessatti yeroo darbe kara hiriira nagaarraan Oromiyaa International Baankii akka barbadeessanii walumaan arginee jirra jedhee yaada. Kanaaf amma qophiirra waan qophii isaanii xumura fakkaata jalqaba siidaa warra diktaatarotaa yookaan immoo warra federaalizimii warra amantii tokkoo fi aadaa tokko amantii tokkoo fi biyya tokko yookaan alaabaa tokko jedhanii warra deemanii warra harmaa fi harka muraa ture birrii guddaatti dhangalaasanii siidaa isaanii bakka isaan itti jeneraalota Oromoo fi jeneraalota sabaaf sablammii warra wanni hojjetamaa jiru kun sirrii miti jedhee mormaa ture sana irratti siidaa sana dhaaban. Inni lammataa kunoo amma dhufee galmi kun ijaaramuudhaaf qophii isaa xumuratee jira. Kanaafuu yoo amma bifa amma itti jiru kanaan haala amma isaan deemaa jira kanaan yoo waggaa 2-3 itti deemanii maaltu uummata Oromoo irra gahaa maaltu sabaaf sablammii irra gahaa kan jedhu kanarratti maal jetta? Galatoomi inni kun waa'een keessumaa waa'een Finfinnee Amaaraafis ajendaa guddaadha. Oromoonis akkasumatti qabatee deema. Oromoon akka waliigalaatti kan inni gaafatu Oromiyaa guutummaa kana walaboonfachuu ofiis bilisoomuu gaafata. Gama warra Finfinneen kan keenya warri jedhu warri gama Amaaraa kuni isaanuma biratti
Sudaan biyyarraa fudhattee jirti. Waa'ee Sudaan biyyarraa fudhattee sanaa lafaan kaasan. Waa'ee Tigraay achiin biyyarraa fudhattee hin kaasan. Waa'ee Qimaantii fi Agawoon amma achiin lakki nuti Amaara miti of dandeenyeeti akka saba tokkotti uummata socho'uu danda'udha. Mirga keenya kabachiifachuu qabna jettee waraana warra itti banan kanatti hin dubbatan. Siyaasni Amaaraa hundi dhufee eessatti gala? Finfinneetti gala. Jaarmiyaan siyaasaa Amaaraa hundi kan isaan Amaaratti amansiifachuudhaatiif amma kampeenii gaggeeffatan maal? Finfinnee. Finfinnee kan Amaaraa taasisnaa. Finfinnee kan Amaaraa taasisnaa. Amaara Oromiyaa keessa jiru, Amaara biyyoota adda addaa keessa jiru, biyya Amaaraatiin alatti warra jiran warra kanaatiif wabii hin taanaa isa jedhudha jechuudha. Kanammoo mirkaneessuudhaatiif OPDO'n har'a akkuma argitu Adaanechi Abbabee galma aadaa Amaaraa akka ta'uuf Finfinnee keessaa lafa guddaatu kennamee waan isa badhaaste itti kennite jechuudha. Kana gaafa godhanii Finfinnee keessatti galmi aadaa Oromoo maqaaf kahaniiti itti kan fayyadamu achi keessatti hojiin daldalli garagaraa walgahiin garagaraa kan gaggeeffatu waruma nafxanyaati. Oromoon achi keessatti dhimma itti ba'een beeku. Yoo sirbas yoo ta'e eenyu gurbaan isaan inni maraataan kun Deebi Afiroofaatu konsertii achitti qopheeffata. Galma Minileemis yoo ta'e. Maqaa Oromootiin wanti lafa taa'ee Oromoo gidduu galeessa jiru kana keessumaa ittiin goomsuudhaatiif fagoorra isa jirus immoo yoo danda'ame waan akkasii achi keessaati handhuura Oromiyaa keessaa qabna jedhanii akka ittiin goomsanii fi wanti isaan kaa'aniiran hedduudha. Keessa isaatti garuu namni eenyututti dhimma bahaa jira isa jedhu Oromoon gaafachuu qaba. Oromoon tokko kitaaba illee eebbisiifachuudhaatiif achitti dhimma bahan jiru. Hin eeyyamamu Oromoof. Hoteela lafaa barbaadanii iddoo garagaraa barbaadaniiti kireeffatanii waan garagaraa illee eebbisiifatu jechuudha. Kuni maalirraa ka'e? Eenyuuf akka qabsaa'amaa jiru mootummaan kuni eenyuuf akka inni dhaabbate mirga eenyu kabachiisuuf akka inni deemaa jirutu achirraati mul'ata jechuudha. Har'a lafa amma kanaa ga'u Finfinnee keessaatii gaafa kennanii fi gaafa dubbatan ijaarsa kana kan raawwatu bulchiinsa Amaaraa aadaaf turizimiitu isa kana hojjetaa jiru. Bulchiinsi Amaaraa aadaaf turizimii keessaa hojjetu kuni Amaaraa fi Gondariif Gojjamitti maaliif galma kana maaf hin hojjechiisne? Maal barbaadu Finfinnee keessa? So kana warri biyya sana har'a bulchaa jiru kun guutummaa guutuutti harka eenyutti kufee jira? Harka warra Amaaraatti kufee jira. Keessa isaanii yoo qorattees immooyyuu warra qulqulluu hin taane yookaan abbaatu Amaaraa yookaan haadhatu Amaaraa kun abbabechifamatuma ishee yoo fudhatte qulqulluun Oromoo OPDO keessa hin jiru har'a. Hundi warra identity crisis warra qabanidha. Egeree keenyaa jedhanii kan isaan qopheeffachaa jiran warruma achi keessaatti jechuudha. Har'a Daani'el Kibret fa'a guutummaan warri Ortodoksii kuni kan isaan Abiyyiin mataatti baatanii deemanii fi Abiyyitu ajandaa tokko raawwachaafii jira. Maal raawwachaafii jira? Isa TPLF Mallas fa'a Amaaraaf Ortodoksii kana caccabsanii awwaalaniiran sana Abiyyi achi keessaa baaseeti boolla keessaati Ortodoksii kana fuudhee rabbuma Itoophiyaa godhee kaa'ee jechuudha. Amma Itoophiyaa kanatti wanti hundi dukkanaa'eeti Ortodoksii qofaatu mul'ata mootummaa biratti. Tigraayin har'a akkasitti sababaan isaanitti Amaarri itti bahee qeesonni Amaaraa gaditti yaa'anii uumuu qabu jedhanii kan isaanitti murteessanii fi sababaan isaanii maali yoo jedhame waan kaleessa TPLF Amaarri kuni yoo mataa ol qabatte mataatti nama fincooti waan ta'eef gajjettee deemuu qabdi jedhanii isaan gadi ishee cabsanii kaaniiran sana haaloo bahaa jiru har'a. Eenyuun qabatanii? Abiyyiin qabatanii.
achittis waa barbaadu. Asittoo Oromoon yoo mataa ol qabate nuuf Oromiyaa keessatti jiraachuun keenya shakkisiisaadha waan jedhaniifi Oromoon bakka hundumaatti cabuu qaba. Galma miniyeemii keessatti Biraanuu Naggaa yeroo inni dubbatu ageesseeta. Maaliif achi keessatti wanti adda addaa kuni akka inni ijaaramu? Dhaloota dargaggoota har'aa ol guddatanii Oromoon waan kana ilaalanii dhufanii arganii akka baratanii fi kana gochaa jirraa jedhameeti achi keessatti akka ijaaramaa jiru afaan isaatiin dubbate jechuudha. Kana gaafa godhan Oromoon waa'ee isaa akka baratuuf immoo achi keessatti maaltu taasifameera yoo jedhame waan takka hin jiru. Abbaan qabeenyaan ari'amaa, hin ajjeefamaa, hin hidhamaa, Oromoon hin buqqa'aa. Har'a akkuma bara TPLF warri Tigree lubbuun tokko kan isaanii akkuma hin baane har'a kan Amaaraa Oromiyaa keessatti bashannanii akka garaa isaanii jiraatu. Oromoon bakkeetti bahamee akkuma amma argamaa jiru kana irra shanama. So garaagarummaan suni bifa kanaatiin deemaa jira jechuudha. Kana keessatti egaa isaan qoonni amma jiru egaa biyya sana keessatti humna achi keessatti isaan ijaarrachaa jiran san tiki mootummaa olaanaan har'a tika warra Eertiraati. Oromoo silaafuu dur mana hidhaatti naqee fite tika warra irra keessa warra jiran. Akka jiranitti mana hidhaatti naqeeti ukkaamsi lafa isaan jiran hin beekaman hedduun isaanii. Har'a Abiyyiin boodigaardiin isaa warri amanamoon eenyudha? Warra Eertiraati. Tiki olaanaan biyya sana keessatti har'a waan hundumaa hojjechuu ajajuu kan hunda baasee galchuu warra kami? Warra Eertiraarraa dhufan. Ani Eertiraati jechuudha. Indirectly Isaayyaas Eertiraas Itoophiyaas bulchaa jira. Waan Isaayyaas murteessitu Abiyyi hojiirra oolcha. Amaarri isa kana gidduudha taphatu jechuudha. Isaayyaasiif Abiyyi gidduutti kan taphatu qeesota warra Amaaraati. Kana keessatti Daani'el Kibret fa'aa shoora olaanaadha taphachaa jiru jechuudha. So isa kanadhaa biyyi harka eenyu jirti? Harka Isaayyaas jirti jechuudha. Isaayyaas harkaatii ba'uu hin danda'u Abiyyi kana booddee. Takka karaa inni itti ba'uu danda'u hin jiru. Maaliif eegdota isaatu warra Isaayyaas leenjisee akka inni barbaadetti Abiyyiin gurra isaa micciiranii gara barbaadanitti warra baasuu warra galchanidha. Itti marsiisee kaayira waan ta'eef Abiyyi ajaja eenyuyyuu kana booddee fudhachuu nama hin dandeenye, iyya sabaaf sablammoota kan hin dhageenye, iyya paartii kamiyyuu kan hin dhageenye, waan Isaayyaas itti hime qofaa hojiirra oolchuudhaatiif nama dirqamee akkasittiin biyyittii sana jeeqee amma kufaatii kanarraan geessise ta'uusaa namni hundumtuu argaa jira natti fakkaata. Galatoomi Ittafaa. Egaa akkuma beekamu waan hedduu keessa deemnee haasa'aa jirra, mari'achaa jirra. Mee haala amma waa'ee galma kaaste kana keessatti kan buqqa'u eenyudha? Lafti kennamu kun eessaadha kan jedhuu fi gaaffii asirratti wanti fakkeenyaaf sabaaf sablammiin 84 hanga 85tu biyya sana keessa jira jedhama. Galmi aadaa sabaaf sablammii saba 85 kun Finfinnee keessatti yaa ijaaramu yoo jedhame lafa duwwaatu jira moo Oromoo lafarraa buqqisanii sabaaf sablammii iddoo sana keessatti bal'isanii Oromoo maayinooritii biyya sana keessatti yookaan immoo lafa sana irratti waan kanaan dura mallasaan jedhe sana hojiitti hiikaa jiru moo maalidha wanti deemaa jiru kun? Isa kana hoo akkamitti ilaalta? Fakkeenyaaf har'a boru kan Somaaliitti ijaaramaa, iftaan kan Afaaritti ijaaramaa, akkasumatti itti fufee sabaaf sablammiin galma aadaa barbaannaa jedhee gaaffii kaasa. Lafa duwwaatu kennamaa jiramoo hawaasa yookaan immoo jiraattota Oromoo qotee bulaa Oromoo naannawa Finfinnee jiru sana dhiibaa buqqisaatu wanti kun ijaaramaa jira. Lafti sabni kamiyyuu haa gaafatu biyya sana keessatti. Kan inni kennamu lafuma Oromooti. Amaarris lafa keenya nuu kennaa Amaara keessaa jedheen gaafatu. Inni biraanis lafa keenya naannoo keenyaatii inni kibba keessaa lafa nuu kennaa jedheen gaafatu. Qaamni of ijaaree biyya sana keessatti lafa gaafatu hundumtuu dhufeeti lafa Oromoo Oromiyaa keessaa gaafata. Kuni
namni qaamni biyya sana keessatti Oromiyaa bakka bu'eenii bulchiinsa mootummaa kana keessa jira jedhu akka inni hin jirre mul'isaa jechuudha. Lafa kana immoo gaafa kennanii dirreen akkasumatti abbaa dhabee bosonaa'ee taa'uun jiru naannoo Finfinnee kana keessa. Qotee bulaan Oromoo waggaa meeqaaf bifa kanaatiin irraa buqqifamee beenyaan illee otoo hin kennameeniifin jireenyi isaa akkasitti meeqa jalaa badee bakkeetti faca'ee ilmaan isaa barsiifachuu kan dadhabee ilmaan isaa guddifachuu dadhabee deebi'ee waardiyyaa ta'ee lafuma isaa irratti abbaan qabeenyaa tokko dhufee warruma akka amma kunoo warri nafxanyaan dhufanii lafa galma aadaa fi turizimii jedhanii gaafatanii inni kennameefi kuni Oromootu irraa buqqifamee kennamafi. Abbaan lafaa suni ufeete amma mana kanatti yookaan waardiyyaa ta'a yookaan waan biraa ta'etu hojjetaa jechuudha. Kan egaa kan amma jalqabee miti egaa kun waan hundi Oromoon beeku addunyaan kan beektu kana. Lafti biyya sana keessatti qabeenyi Oromoon qabu inni guddaan lafa isaati. Isaanis waan kana beekaniif akka Oromoon lafa isaa kan akka qabeenya guddaatti akka inni ilaalu waan beekaniif qabeenya Oromoo kana saamanii Oromoo hiyyoomsuun sana booddee siyaasa harkatti balleessuun akka inni waan qabu kanatti fayyadamee mirga isaaf akka inni hin falmanneef akka inni mirga isaaf hin dubbatanneedhaaf qabeenya kooti jedhee kan inni ilaalu kana harkaa baasuun hojii siyaasaa isaanii iddilee godhataniiti waggaa meeqaatiif TPLF kanatti turte har'as nafxanyaan isa kanatti seente jechuudha. Gaafa Oromoon lafa isaa qabaatu silaa har'a naannoo Finfinnee keessatti lafti meeqaan akka inni gurguramu namni hundumtuu ni beeka. Lafa kanarratti har'a abbaan Oromoon tokko yoo ofiisaa ijaarrachuudhaa yoo dadhabillee abbaan qabeenyaa achirratti gaafa ijaaru maal gochuu fi akka qabu jalqaba seerarra wanta taa'uu qabu. Har'a garuu saamichaaf akka isaaniif tolu jechaaf dhimmi lafaa akkamitti qotee bulaa tokko irraati fuudhamaa inni jedhamu hin jiru. Afaanumaan gaafa miidiyaatti as bahanii haasaan abbaan lafaa tokko gaafa lafa isaa gadhiisuu kuni ta'aa fi suni ta'aa fi jedhu seerarra garuu hin jiru. Uummata ittiin goomsuuf miidiyaa irratti hin dubbatama. Lafa irratti garuu lafti kan mootummaatii jedhu. Lafti kan mootummaati. Hanqotee bulaa miti. Yeroo barbaadanitti abbaa barbaadan irraati buqqisanii lafa sana abbaa qabeenyaaf kennu, investoroota abbaa barbaadaniif kennuuf mootummaan mirga qabaa jechuudha. Oromoon kan inni hiyyumatti nam'ee fi tokko isa kanaaf jechuudha. Biyya alaa kanatti amma yoo fudhatte mootummaa caalaa namni humna qabu qotee bulaa. Qotee bulaatu mootummaadha biyya kanatti keessumaa Kanaadaa kana keessatti qotee bulaan mootummaadha. Naannoo mana jiraadhu kanatti jira karaa tokko. Karaa baasuudhaatiif karaa konkolaataa lafa qotee bulaa tokkotu jiras. Qonna lafa koo keessa karaa hin baaftanii jedheeti daandii guddaa itti cufeeti waggaa 3 isaan kaa'ee jechuudha. Waggaa 3 lafa kootti hin buutanidhe. Mirga isaatii koortii deemanii mana murtii deemanii itti murteessisuu danda'anii dhumarratti horii haga ati barbaadde sii kenninaa kadhatanii amma dhiyeenya kana eeyyameefiiti maallaqa isaa haga barbaadu fudhateeti karaa isaan irra baasanii fi kenneef jechuudha. Mirgi qotee bulaa akkasittidha kabajama biyya namaatti. Biyya mootummaan seera qabu jiru keessatti. Biyya keenyatti garuu qotee bulaa jechuun kan seerri isan beekne, kan heerri isan beekne, kan manni murtii isan beekne akka namaattuu kan hin lakkaa'amne akkasittidha jiraachuudha. Yeroo hundumaa warri akka paartiitti illee dorgoman dhimma qotee bulaa irratti namni gaaffiidha jedhee illee isaan gaafatu hin jiru asii ajaa'ibu keessa aggeeffattoota kampeenii isaan gaggeeffatan irratti. Hin ka'u waa'ee qotee bulaa. Maaliif? Paartiin gara aangootti dhufu hundumtinuu saamichi inni gaggeessu bu'aan isaa inni guddaan eessarra jira? Qotee bulaa irra jira waan ta'eef waa'een qotee bulaan kaafamu. Oromoon akkasitti hiyyoomee hafee jechuudha. Oromoon abbaa lafaa ta'e ofiin jedhuuti lafa duwwaa ta'ee hafee jechuudha. Otoo lafa hin qabaatiin akkasumatti lafa malee hafe. Finfinneen har'a otoo Oromoon akka lafa isaatti seerri jiraatee itti fayyadameera ta'e har'a sooressi silaa
qotee bulaa keenya naannoo Finfinnee keessa jiraatu turan. Sooressi beekamaan biyya sana keessatti abbootii lafaa Oromoo warra naannoo Finfinnee jiran kana jechuudha. Naannoo addaa jedhame naannoo Finfinneetti biyyi magaalonni taa'an kuni qotee bulaatu akka jirutti irraa buqqa'e. Garuu naannoo addaa kana keessaati kan buqqa'e qotee bulaan Oromoo hundi har'a maalidha? Hiyyeessaatiin gadiiti. Maatii facaase, ilmaansaa facaase, ijoolleensaa barnoota dhaabanii akkasittiin warra jiraachaa jiru ta'aniiti hafanii jechuudha. Maaliif seerri isaaniif falmu hin jiru, mootummaan isaaniif falmu hin jiru, abukaatoon isaaniif falmu hin jiru. Hundi akkaataa kanaatiin Oromoon duwwaa ta'eeti hafee jechuudha. Kanaaf sichi Oromoon kan inni barbaadu akkuma kanaan duras jedhama ture. Har'as sabab sablammoota fidaniiti Finfinnee keessatti qubachiisu lafa babal'aa kana kennuu fi amma filannoo amma gaggeessina jedhanii deemaa jiran. Kanaaf kan addunyaanuu filannoon hin jiru, isinuu hin beeknu, isinuu biyya sana keessaa socho'uu hin dandeessani jettee akkasittiin balbalatti cuftee jirtu kana keessatti filannoo kana injifachuudhaatiif har'a maalidha? Amaara fidanii Finfinnee keessaatti lafa ammas ga'uu fi kennuu qabu. Maaliif? Amaarri akka isaan filuuf. Amaarri biltsiginnaa akka filuuf lafti Oromoo Amaaraaf kennamuu qaba. Kuni murtoo biltsiginnaati. Kuni murtoo OPDOti. Kana kan Taayyeen fa'a, Addisuun fa'a warri OPDO'n kaleessa Getaachoo Raddaa gurra isaanii micciiree isaan guddise kaleessa warri ergamaa fi warri turanii har'a nutu biyya bulcha warri ofiin jedhan kuni Amaarri har'a akka isaan filuuf Abbabachi Adaaneetiin Amaarri Finfinnee keessa jiru akka ishee filuuf har'a Amaara waamtee koottaa lafa kana kan isaan gaafatan waggaa meeqaan dura har'a isaaniif gaaffii Amaaraa miti har'a lafa Finfinnee keessaa fudhachuun biltsiginnaan koottaati fudhadhaa lafa isinii kenninaa waan barbaadan ijaaraa biyya waliin qabnaa jedhaniiti Abiyyi faatu Abbabachi Adaanee faatu kadhataniiti kennaniif jechuudha. Maaliif nu filaa kana isinii gooneerra nu filaa kampeenii keenya nu bal'isa diina bal'aa qabna addunyaan kun akkasitti nutti duulaa jirti nuti immoo waan qabnu walii sheerii goona meeq Oromoof jedhanii mee Amaara keessatti namni kenne akkuma sila jette baankii maqaa Oromootiin biyya Amaaraa keessa jiru Oromiyaa International Bank isa jedhu manni suni qabeenyuma Amaaraati karaa biraatiin garuu maqaa Oromiyaa ishee jettu sana qofaan waan irra jirtuuf biyya Amaaraa keessatti waajjirri yookaanis immooyyuu instituutioniin tokko maqaa Oromootiin biyya Amaaraa keessa jiru ishuma tokkittiidha hin jiru kan bira ishuma kanayyuu maqaan Oromiyaa jedhu kunu biyya kana keessatti akkamittiin maxxanfame jedhaniiti baankii gamoon suni kan abbaa qabeenya Amaaraati hanuma achitti ijaarame Oromiyaa International Bankiin hin kireeffate baankii kana. Kanaaf maal godhan inni gubanii jechuudha. Caccabsanii akkuma argamu sana taasisanii jechuudha. Oromoon gaafa asitti jarri kun akkasittiin dhufanii waan barbaadan lafarraa fudhatanii saamanii gaafa ijaarratanii calluma jedheema ilaaluun sirrii miti kanarratti ejjennoo mataa isaa fudhachuun dirqamatti ta'a kana booddeessuma jedhuun dubbachuu barbaade. Baay'ee galatoomi Ittafaa. Egaa wanti amma rakkooleen amma biyya sana keessatti deemaa jiru rakkoo furmaata argachuudhaaf deemu fakkaatu yoo akkasitti ilaallu fakkeenyaaf yeroodhaa yerootti deebii gaaffiin Oromoo badeetu deebiin Amaaraa deebi'aa jira. Kaayyoon uummata warra nuti amantii tokkoo fi alaabaa tokko jedhu kuni akka Oromoon hidhamu qabeenyi Oromoo akka saamamu kuni gaaffii isaaniiti. Inni kun deebi'aa jira. Oromoon garuu cal jedhee taa'aa jira. Ibsa ejjennoo baasuunis yeroo ammaa kana keessatti furmaata jedhee yaadu. Haa ta'uuti garuu jirraadhumaaf yoo baasan malee deebii gahaa ta'a kan jedhu irratti uummanni akka nama tokkotti waan amanu natti fakkaatu. Mee haaluma kanaan wal qabsiisee waan hedduu dubbanneerra warri kaleessa TPLF waliin turanii uummata Oromoo barbadeessaa turanii TPLF baddee kunoo Maqaleetti galtee Maqaleedhaa amma bifa haaraatiin lolaa jirti jechuudha.
Isa kanaafi uummanni Oromoo rakkoo isaa kana furachuudhaaf rakkoo isaa kana dhabamsiisuudhaaf haala amma keessa jiru kana keessatti furmaata wanni jedhamu. Furmaanni Oromoo maalidha? Hidhamtoonni Oromoo mana hidhaa keessaa abbaan murtii isin bilisa jedhee yeroo inni baasu gaafa balbalarra ga'an immoo kan biraatu immoo qabee fuudhee deemaa jechuudha. Kanaafuu manni murtii achi keessa jiru suni maqaadhaan achi keessa taa'a malee hojii tokko illee hin qabu jechuudha. Ashaangulliitiidha. Tuffatamaadha jechuudha. Seeratti iyyannaa Oromoon biyya alaa kana keessaa qarshii guddaa dhangalaaseetu abukaatoo dhaaba hidhamtoota Oromoodhaaf. Abukaatoon Oromoo halkanii guyyaa dhama'ee seera biyya addunyaa kanarraa fi biyya sana keessa jiru irra naannessee ragaa hellee biyyoota hedduu dhiyeessee yakka akka hin taane gaafa mirkaneessee injifatee jedhu okee jedhanii gadhiisaniitu yeroo inni gabba'u immoo deebisanii qabu. Kanaaf Oromoon nama hidhame hundaaf abukaatoo dhaabuu kan mootummaan buqqise sana deebisanii ijaaruu kana irratti yeroo baay'ee qarshiin guddaan hin baha. Garuu furmaata jedhamee kan dhaabbatee jiru hin jiru. Fakkeenyaaf uummata Oromoo Harargee irraa buqqee kan naannoo adda addaa irratti kan naannoo Finfinnee keessatti qubatan ni jiru. Garuu rakkoon waaraa furmaata waaraa jara sanaaf hin taane. Wallagga keessattis kan Benishaanguliitiin buqqaan uummanni Oromoo bakkatti deebi'ee qeesaa irratti deebi'ee jiraachaa hin jiru. Kanaafuu maaliif furmaanni Oromoon qarshii amma akkasittiin garanatti baasaa jiru kana yeroo tokko abukaatoo yeroo tokko namoota kana deebisanii dhaabuu uummata Walloo amma dheengaddaa gargaarsi godhameera nama hedduutu waan jedhe. Garuu rakkoon uummata Oromoo kan durii caalaa amma sodaachisaadha. Isa kanaafiyyuu furmaanni uummata keenya maalidha kan jedhu. Maal gochuu qaba daasporaan kun keessattuu warri dinagdeedhaan ilmaan Oromoo fi Oromiyaa gargaaran warri dippiloomaasii hojjetan biyya alaa kanarraa maal inni furmaata uummata Oromootiin gadi bahuu qabu jettee yaadda? Tole. Inni kun egaa amma furmaata Oromoof yeroo barbaannu furmaata yerootii miti. Furmaata ittiin rakkoon Oromoo xumura argatu gara barbaadutti deemuu qabna jechuudha. Haga ammaatti irra caalaan wanti taasifamaa ture qoricha namaa kennuudha. Qoricha kennita. Hin dhukkubsataa qoricha kennitaa hin fayyaa borus hin dhukkubsata deebi'ee. Ati qorichumatti guurta. Yookaan hin madahaa inni madeessu kun rasaasni isaa hin dhumu. Ati qoricha bituu hin dhiistu. Inni tokko mana gubuu hin dhiisu. Ati mana ijaaruu hin dhiistu. Xiyyeeffannaan keenya namootuma keenya warra manni irraa gubatu, namuma keenya isa madaa'u, namuma keenya isa dhukkubsatu, namuma keenya isa buqqa'u malee qaama isa uummata keenya buqqisaa jiru, qaama uummata keenya isa madeessaa jiru, isa ajjeesaa jiru, isa rakkisaa jiru sanarratti walootiin xiyyeeffannee xumura itti gochuutti hin hojjenne. Amma yeroo adda addaatti rakkoon Wallagga keessatti yeroo ta'u Wallaggaaf gargaarsa jedhamee sooshaal miidiyaan kuni jaamii ta'a. Harargeen yoo rakkoon uumame Harargeef jedhama. Walloon yoo rakkoo keessa Walloof jedhama. Eddeen biraas yoo akkasuma ta'e akkasuma ta'a. Qaamni kana hundumaa rakkoo keessa galchuu garuu tokkuma. Nuti godinarra naannofnee eenyuun gargaara har'a eenyutu rakkateera ilaa baluun akkas ta'e warra baluu akkas ta'ani jennee lakkoofnu sanarraa tokkicha sirna tokkicha akkasittiin Oromoo godinarra naannahee yeroo garaagarootti ajandaa Oromoof kenneedha Oromoo rakkisu kana akkamittiin isuma kana irratti xiyyeeffannee hojjennaa inni jedhamu tokko lafan teenye. Inni kuni deemee akka amma ittiin deemamu kanaatiin furmaata argannaa hin arganne. Isaan yeroo nuti godina tokko keessaa rakkoo isaantu madeessaa nutu qoricha itti bita.
mootummaan bari indirectly tajaajilaa jirra mootummaa nuti. Diasporaan karaa biraatiin mootummaa tajaajilaa jira. Inni madeessaa nuti qorichatti binna. Inni mana buqqisaa nuti manatti ijaarra. Sigale waan meeqan waan inni hojjechuudha qabu mootummaan uummata kana nan bulchaa erga jedhee rakkoo uummata irra ga'e kanaatiif yoo uummanni buqqa'e uummata bakka isaatti deebisuun hojii isaati. Garuu inni deebisuu kan ala kana keessa horiin walitti qabamee uummata kanaaf ergamee akka isaan dandamatan kan taasisu numa warra mootummaa kana balaaleffatu jechuudha. Mootummaa balaaleffannu kana maaliif buqqisuu irratti maaf irratti hojjennedha. Kanaaf furmaanni keenya inni dhuma humni kun immoo iyyuu har'a maalirra jirraa isa jedhu kana Oromoon isa durii caalaa ija banatee barbaachisummaa Oromoon waraana bilisummaa Oromoo qabaachuu waraana bilisummaa Oromoo kana immoo gara ittisa Oromiyaatti ol guddifachuutti tattaaffiirra jira. Isuma kanarratti xiyyeeffatee gara fuulduraatti tarkaanfachuu irraatiin alatti bifa kamiin iyyuu furmaanni Oromoof Oromiyaaf hin dhufaa jedhamee kan abdatamu tokkollee hin jiru ammatti. Tokkittiin har'a iji Oromoo lafa jiru tokko Oromoos baraaruuf Oromiyaas baraaruudhaatiif Oromoon kan inni har'a of harkaatii qabu barruu isaarraatii waraana bilisummaa Oromooti. Kanaaf waan qabu gamaa gamanatti facaasuurraa walitti qabatee tumsa waraana bilisummaa Oromootiif gargaaruurraatiin carraa biraa akka inni hin qabne irra caalaan Oromoo jala muree bareera waan ta'eef garuma kanaatti deemuutu murteessaadha jedhani. Baay'ee galatoomi Ittafaa eega keessa seentee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo siin gaafadhaa ati akkani odeeffannoo qabutti ati nama taaks foorsii gargaarsa waraana bilisummaa Oromoo keessatti yeroo dheeraadhaaf hojjechaa jiru koree taates hojjechaa jirte jedhama. Mee waa'een amma gargaarsa kanaan wal qabatee wanti ati sila kaaste godinarra naannofnee isa mootummaan buqqisu kana irra deebinee dhaabuu isa mootummaan madeessu kana irra deebinee qoricha yeroo itti bituurra waan furmaata waaraa ta'ee warra Oromiyaa walaboomsee ilmaan Oromoo mataa ol qabachiisu du'aa fi ajjeechaa Oromiyaa keessatti yeroo dhumaadhaaf akka hin geggeeffamne akka uummanni keenya nagaan bahee nagaan galuu fi waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuudha. Furmaanni sirna tokkodha, nama tokkodha, konkolaataa tokko yaabbata, huccuu tokko uffata, alaabaa tokko qabatee deeme garuu godina Oromiyaa yookaan immoo kutaa Oromoo kutaa 11 keessatti abidda qabsiisaa jira. Oromooni warra kana dura yoo irratti tarsiimoo baafatee isaan dura dhaabbate qofadha. Inni sun immoo karaa waraana bilisummaa Oromootiin qofadha jette. Isa kanaaf isin akka taaksii foorsii keessa jirtanitti taaksii foorsiin maal hojjechaa jira? Eeggii dhaabbatee hammamin? Eeggii dhaabbatee booddee hoo maal hojjete? Bu'aa maalii agarsiisee uummata Oromoo keessatti biyya alaa kana keessattuu daasporaan Oromoo maal hojjechaa jira? Waraana kana bira hammam dhaabbachaa jira? Waraanni kunoo hammam jabaachaa jira? Tole hedduu galatoomii Walabummaa. Yaaga akkuma jette taaksii foorsiin erga namnu Oromoon hunduu akkuma beeku erga 2018 jaarmiyaan siyaasaa biyyattii adda bilisummaa Oromoo biyyatti galee dhaabnii fi waraanni gargar erga bahee tokko gara qabsoo karaa nagaatti tokko gara hidhannootti erga addaan citanii asii wanti inni hojjetu dhimma dinagdeeti. Waan biraa keessan turre. Siyaasa addatti kan gaggeessu hin jiru. Maaliif namni irra caalaan taaksii foorsii kana keessatti qooda fudhatanii warri hojjetanii akka dhuunfaa isaaniitti tarii miseensa jaarmiyaa siyaasaa adda addaa ta'uu ni malu. Taaksii foorsiin dhuunfaa isaatti jaarmiyaa siyaasaa hin qabu. Hojiinsaa xiyyeeffannaansaa dinagdeetiin waraana bilisummaa Oromoo tumsuudha jechuudha. Sakanas egaa 2019 2020 ammas 2021 kana keessas isuma kana itti fufee hojjechaa jira jechuudha. Kana keessatti egaa taaksii foorsiin waraana bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf waan humni isaa danda'e
bakka ga'uudhaa qabu maayilii deemuudhaa qabu hunda deemee waraana bilisummaa Oromoo tumseera bira dhaabbateera gara fuulduraattis tarkaanfachiiseera. Kana keessatti qooda olaanaa qaba. Eenyumaan olitti iyyuu. Isa kana keessatti egaa dadhabbiin ni jira. Diinas ni qaba. Atakaroonni ni jira. Waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaatiif namnuu yeroo ammaa kana keessatti Oromoon hundi akkuma hoogganni jaarmiyaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo abbaa gadaa fi uummata Oromootti kennee akkuma jedheen uummanni Oromoo dirqama kana fudhatee gargaaruu akkuma inni barbaade sanaan taaksii foorsiin isa kana dirqama isaa fudhatee hojiitti seenee hagadhaattis hojjechaa jira jechuudha. Isa kana keessatti egaa har'a diteelii isaa baay'ee isaallee egaa yoon keessa seenuu yoon baadhee akka taaksii foorsiitti maallaqa hamma kanaatii gargaareerra jedhee dubbachuun illee baay'ee nan barbaachisu asirratti bakka deeggartoonni miseensonni koreen dameelee addunyaa kanarra jiranii bakka jiranitti hundi hoogganni waraana bilisummaa Oromoos dhufee haga ammaatti waan isaan bira ga'e kan 2020 ji'a darbe kana keessa gabaasni isaa guutuun dhiyaatee namnuu hedduu irraa gammadee haga kanaa hojjetameera jedhameellee namnuu haga hiyyaannettidha waan eegne argatanii jechuudha. So kana akka Oromootti guddaadha jechuun hin danda'amu. Akka baay'ina Oromootti akka Oromoon gabrummaa jala jirutti kuni guddaadha jechuun hin danda'amu. Haga xiqqoo tokkotu gargaaramanii jechuu dandeenya. So kanaafi isa kana keessatti egaa har'ayyuu taaksii foorsii kana immoo kan dura dhaabbatu immoo ni jira. Isaanii fi maaliif akka dura dhaabbachuu barbaadanii isa kana yeroo biraa carraa yoonaa kennite tan deebi'a. Haguma ammaattuu haguma isuma amma har'a keessa jirru kanaattuu wanti dhagahaa jirru baay'eedha. Argiteetta jedhee yaada amma ji'a waxabajjii fuula keenya dura jiru kana ji'a guutummaasaa juun kana guutummaasaa anis waboodhaa kan jedhu piroojeektii tokko baasne isa kanaan uummanni Oromoo ji'a juun kana keessa addunyaarra kan jiru bifa garagaraatiin tumsa waraana bilisummaa Oromootiif akka inni dinagdee isaa oolchuuf sagantaa qopheessinee jira jechuudha. Anis waboodhaa inni jedhu kuni maaliif barbaachisee kan jedhuun olola kan oofamaa jirutu jira ala kana keessaati. Warra as ba'ee haasa'u miti. Warra as ba'ee haasa'u kun afaan Oromoo iyyuu hin beekan. Dhaggeeffatteetu warra afaan Oromoo hin beekne faatu haasa'a. Warra waboof hoboo adda baasee hin beekne. Kaan bakka inni dhufee beekna bakka dhufetti galchina isa. Inni yeroo nun fudhatu. An kanii irratti xiyyeeffadhu eenyutu waan kana duuba jira. Kanas olola kan oofsisuu maaliif barbaadanii isa jedhuu fi miidiyaa namaallee maqaan oofsisuun barbaadu ammaaf fuula feesbuukii koo ji'a jaaf narratti cufaniiru. Ji'a jaaf manuma murtee biyyaa ta'e beektaa. Ani yeroo baay'ee feesbuukii kanatti yoombeellee nama sin arrabsu namarratti waan isillee jedhu beeksisuma filaayerii fandireezingii maxxanse kan waboo achirratti waan takka waan arrabsoon hin jiru homti hin jiru beeksisuma kana akka uummanni hirmaatuuf maxxanse isa sanaan riippoortii ta'ee hin cufame. Ammas isa sana ji'a 3 xumureen guyyaan muraasni yeroo na hafu barreessuu maxxansuun naa eeyyamamennaan hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo dhimma idaa hiikaa sanarratti bagattiin sin ga'ee gaafa isaanii dabarsan sanan barreeffama sana fuudheen maxxanse ammas isa kanas riippoortii ta'eeraa naan jedhanii natti erganii waan meeqa wal falmine riippoortii ta'eera waan ta'eef kana waan gochuu hin dandeenyu jedhanii ammas ji'a 3 natti dabalanii sana nan dhiise jechuudha. Kanaaf akkasittiin haala kana keessa jirra malee waan qabatamaatti lafa jiru kana hunda amma waan deemaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gargaaramuun warra mataa isaan dhukkubsutu jira. Gaafa haasaan waraana gargaarra jedhu, waraana ijaarra jedhu waan meeqatu haasaan. Garuu as galagalanii immoo wanti hojjetamu waa hedduutu jira waan ta'eef isa sana kiliir goone wanta walii himnu Oromoonis waan adda baafatee deemutu jira waan ta'eef sana akkaataa sanaatiin itti fufnu. Naannee taaksii foorsiin
ammatti gargaarsa itti fufa. Taaksii foorsii waraana gargaarsuurraa kan dhaabsisuu kan danda'u waraana bilisummaa Oromoo qofa. Yoo waraanni bilisummaa Oromoo lakki kana booddee galatooma gaafa nuun jedhe hin dhaabbanna. Haga guyyaa sanaatti garuu humni nu dhaabsisuu danda'u hin jiru. Dheengadda maree taasifneerraa dheengadda wiikendii darbe kana keessatti uummanni illee waan himate qaba. Waan kana irra darbe irratti tarkaanfattanii waan nu hojjechuu qabdu jedhanii waan lafa kaayatanii irra qabu. Isa kana akkamittiin wanta gargaarsa kana irra darbe maaltu hojjetama maal hojjechuu dandeenya jedhu gana fuulduraatti mari'annee kan as baanu ta'a. Ammaa fi akkasuma sii gabaabsa Walabummaa. Baay'ee galatoomii egaa akka himaa jirtutti taaksii foorsiin hojii olaanaa shoora olaanaa taphatee jira. Bara 2018 irraa kaasee waraana bilisummaa Oromoo akka utubaa manaatti qabee jira. Kanaafis immoo uummanni waraanni bilisummaa Oromoo kibbattis, lixattis, jiddugaleessattis, kibba bahaattis leenjifamanii eebbifamaa jiran kun ragaadhaa kan jedhu natti fakkaata yoon dogoggoruu baadheef. Akkasuma. Kanumaan wal qabatee amma dameen taaksii foorsii kuni namoonni gargaaruu barbaadan namoonni akkamittiin gurmuu kanatti akka dhufan eessa biyya kam keessatti biyyoota inni keessatti argamu keessarraa akka koreetti biyya beektu keessatti nama isaan qunnamuu danda'an yookaan immoo kan liistiidhaan qabdu yoo jiraate sana addaan nu baasta. Kanumaan wal qabatee garuu haala kana keessatti taaksii foorsiin haala silanaa kaaste keessatti gama tokkoon tokkummaa Oromoo iyyuu sassaabaa jira waan sassaabaa jiru natti fakkaata. Maaliif namoonni siyaasaa Oromoo keessa jiran kan yaada kanaan dura walitti dhufuu hin dandeenye garuu amma nu galeera hubanneerra kanaaf waraana kana gargaaruu qabna jedhanii warra dhufantu jiranii isaanillee simanneetu isaaniinis waliin waraana kana bira dhaabbachaa jirra ulaanii banameefii jira kan jedhudha kan yaada kana kaasa. Kuni gama tokkoon baay'ee nama gammachiisa. Uummanni keenyas kana barbaada. Karaa tokko irratti deebi'uu barbaada waan ta'eef. Karaa nagaatiin jaarsummaa tokko malee mallattoo tokko malee hundinuu dhufee waraana kana gargaaruu irratti waamicha taasistanii uummata walitti qabuun keessanii hedduu galatoomaan siniin jedha akka nama tokkottanis. Gara fuulduraaf immoo lafa itti amma waraanni kun baatiin itti aanu kun anis woboodha kan jedhu irratti Projektiin bahee jira. Projektii kana gubbaa irratti biyyoota kam keessatti wanni isin qopheessitan yoo jiraate ibsitii achumarraan dhaamsa kee maahii uummata Oromootiif wanni dhaamtu yoo jiraate dhaami asumarratti goolamna sa'aatiin keenya dhumeera waan ta'eef. Tole galatoomi. Akkuma olii galaatti taaksii foorsiin addunyumarra jira. Ameerikaa ni jira, Awurooppaa ni jira, Austraaliyaa ni jira, Kanaadaa keessa ni jira. Amma nuti akka Kanaadaatti anis waboodha. Isa jedhu kanaaf gaafa waxabajjii 12 yookaan juun 12 waliigalatti qabnaa jechuudha. Waliigala kana keessattis kanaan dura qophii kana gaafa qopheessinu akkuma koreetti qopheessina. Amma garuu agalatoomanii dubartoonni keenya lakkii isa miilanaa kana carraasaa siniin kenninu nuun jedhanii maal goona reennaan sagantaa kana nuti qopheessaa jedhanii isa kana dirqama isaa fudhatanii nuti isaanumaaf dhiisne irraa jechuudha. Kanaaf gaafa waxabajjii 12 addunyaarras kan jiru maaliif walga'iin kun karaa zuumiiti waan ta'eef hirmaachuuf namnu inuma danda'a. Dubartoonni keenya kutaa Kanaadaa keessa jiran qophii kana qopheessuudhaatiif qophiitti jiru. Isa kana fakkaata. Ammaaf egaa maqaa isaanii tokko tokkootiin damee jiraniif eenyuun akka qunnaman himuun illee yoo natti ulfaate Ameerikaa kan jiru Ameerikaa keessaatii lafa barbaadetti nama argachuu ni danda'a. Kanaadaa keessaatii magaalaa hundumaa keessaatii damee ni qabna. Awurooppaas akkasuma Awustiraaliyaas akkasuma ni jiru. Afrikaa keessaallee ni qabna amma Itoophiyaa keessattis waanuma akkasii amma tokko lafatti gadhaabaa jirra waan ta'eef sichi gargaarsi waraana bilisummaa Oromoo daangaa hin qabu. Daangaa hin qabu yeroo jennu amma akka namoonni tokko tokko kaasanitti waraana gargaaruuf namni dirqama miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uu hin qabu.
Kanaafi bakka jirutti gargaarsa isaa karaa danda'eetiin bilbila koree kan taaksii foorsiin bakka jiru hundumaatti fudhachuu ni danda'a. Imeelii fudhachuu ni danda'a. Bifa kanaatiin eddee danda'anitti gumaacha isaanii gochuu ini danda'u. Hagammaattis gochaama jiru uummanni Oromoo haa galatoomu jechuun barbaada. Waan yeroo kennu kennitee dhuftee yaada kennu qooddee fi hedduu galatoomu jennaa dhimma taaksii foorsii irrattis immoo deebinee bal'inaan irratti mari'annaa. Egaa maqaa dhaggeeffattoota Walabummaa Niwus Neetworkiitiin horii bulii deebanii siin jenna irra deebine. Tolee Walabummaa hatis akkasumas immoo Walabummaa Niwus Neetwork hedduu galatoomii ulfaadha. Umurii dargaggummaa nisee ofiif jiraachuu fuudhee sooradhee ilmaan bultii mana dhaabbachuu ofii kootii waaqadheenii siif joora halkaniif guyyaa biyyaaf saba koof jedheenii awwaale fedhii kiyyaa. Obaafa dunnaa dhabnee beelaaf deemuu waa dandeessu. Sebenarnya lubun tidak Ijazah kanina nunggu masa dan denye di sini jene tu ku fafatasi Deebi se kufati Firafi oladi se Kifan gale katati Otu manuf dadhabu Balbane bogochu Gabbana se busufan Ilade gugubachu Buka qabdu waboko Nutu sininu bane Gidirab rako isin birana bane ilmi tane to seti situ nedina wajin olola afar seto nudi giyama yajin iti bashir dina sechi gargar numbasu ake kafkayo kera omto danu maksu Nesi wajini